السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو وردفتك يا زالة موفي كبجمو كم جرتن فيا كيسن يا لامن نيسان من كيسن نجاس من جدا وراني بي على جرتني وراني بي كيس جرتني سودي كيسن وبكم جرتني تنجيني كي يا إسنا كبون أكن جرتن ميدا لقى مال فكاتا في أنا كم سنجنا أنا برا بريدة الحمد لله اسم برس بريدة كتايب بينكم إيقات أنسون الرانتنا ديفيد في تنجرا دكوس نرابله بيالا من تكرت فكاتا دي فمي سنجدا إيقا هرّا ميشان أدوبة تركتان كنا قبل في تنجرا hangaruma video kanatti na waliin tura like share gochuu hin dagatina osoo gara videotti hin deemin dura orooni maamila kiyya taatan akkasumallee mootii daawwattoonni kiyya orooni yaada bareedaa na barreessaa jirtan akkasumas nu hordofaa jirtan akkasumas woroonni haaraa gara simbootu dhuftan hundi keessan hundi takka galatooma ulfaadha isin jedha isin jaaladha isin kabaja egaa itti aansuun immoo qajeelamaan gara meeshaatti dabarra namoonni meeshaa barbaadan lakkoofsa kiyya YouTube jala argachuu dandeettanii lakkoofsa kiyya YouTube irraa fudhattanii karaa WhatsApptiin hello jechuu dandeettanii garuu mootu waggaa irraa kan bitaniif ji'a lamaan dhufu kan bitaniif ji'a sadii dhufu kan bitaniif amma na dubbisuu osoo hin taane gizemetti qophooftana dubbisaa maaliif jennaan gatiin nan hadha isinii himu ji'a har'aatiif isinii ta'u jechuudha namni amma qophii qabdan qofti na dubbisaa warri moo yaada qabdan inshaallah walumaan jirra isin jedha garuma viidiyootti adeemnu. Egaa hordoftoota kiyyaa qajeelumaan gara meeshaatti isin dabarsa. Ani akkuma yeroo kamuu meeshaa gizee isinitti agarsiisu jalqaba isinitti agarsiisa akkanatti ijaan laala. Eegas booda mootu namni yoo waraabee jechuun gara nan gahu waan ta'eef ofii kiyyaa akkanatti isinitti agarsiise gatii isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa namoonni baay'een gizeen ibsa kennu maal isinitti fakkaate waan hojjedhu tokko ibsa gahaa kennuu barbaada yeroo makamuu jechuudha. Viidiyoo meeshaa qofa osoo hin taane jalqabumallee waan hojjedhu tokko waan san sirriitti ibsuu barbaada jechuudha. Kun immoo dirqama kiyya YouTube irratti eega bahee waan YouTube irratti hin bahee san ibsuu qaba jechuudha. Kanaaf namoonni gizeen ibsa kennu itti aansee mootu osoo gara isin dabarin dura ibsa gizee kennu waan dhugarratti hundaa'ee fi waan lafa jirtu ibsa isiniif godha jechuudha. Meeshaalee ta'ee meeshaan kun tokkoffaa meeshaan kun lammaffaa jedhee kan isinii himuuf akka isin beekaa bitattaniif namoonni kana yoo isin hin jedhu gizee maraa meeshaa tokkoffaa bita'ee ni beeka garuu mootu namoonni lammaffaa bitatuu barbaadan jiraatu mala garuu addaan baasee himuu qaba jechuudha. Kun dirqama kiyya. Meeshaan kun tokkoffaa lammaffaa akkas waan haasawa baay'ee dhagaa onlaayinii kana irratti jechuudha. Garuu ani nama akkasiiti miti. Nama akkasitti haasawa namni tokko deemin deebii kennuuf wal jalaa fuudhu miti jechuudha. Amala kiyya irratti waan akkasii hin jaaladhu. Namni haasaallee oolee ani bakka hin kennuuf jechuudha. Xiyyeeffannoon kiyya hojii irratti namni fedhee yoo haasa'e immoo namni ibsi kiyyattiin tollee yoo jiraate ani dirqama kiyya ba'uudha jechuudha. Ka ibsi kiyyattiin tollee bakka sallaaluu dhiisuu danda'a. Egaa kallattii maan gatitti isin dabarsa egaa kanatti ilaaltaniin booda distiin kun distii abbaa torbaati. Namoonni hubattan distii abbaa shanii akkuma meeshaa jalqabeen bitinaan jettanii isiniif bitaa ture jechuudha. Egaa beekeen booda waan tokko isirratti isinitti yeroo beekutti waan beeku san yoo itti beekaa deeme immoo waan san isin dhiisee jechuudha. Distii sana ammoo ofii kiyyaa bituu dhiisee jira. Maaliif jennaan hedduu takka haphiidha gadi buutuudha. Bakka akkam jedhee isinii hima namoonni dura jalqaba bitattan ofii keessanii natti ergitanii sanii yoonni hin jedhu garuu eega beekeen booda waan beeku tokko namaaf qooduun hedduu takka bareedaadha jedhee yaada. Kanaaf abbaa torbaa kanatti deebiseef jechuudha namoota distii abbaa shanii san barbaadan. Distiin abbaa torbaa kun maashaallah tabaarakallaa guddaadha. Inni oriijinaala haphii tanniin keessa jechuudha. Kunillee tokkoffaa jechuu kiyyaa miti. Distiiwwan babbareedni jira. Kunoo dasiin oriijinaalli barreeffama eegee isaa jalaa qaba. Qubeen isallee das jedhee qubee sadii hin guddaan barraa jechuudha. Haphii tanniin keessaa distiin bareedni isa kana. Gosoota haphii tanniin keessaa jechuudha. Dasii kana barreeffama eegee isaa jala laala akkasumas qubee guddaan das jedha. Abbaa shanii fi fakkaattuun isaa itti dabalanii eeldas jedhan jechuudha. Distiin kun bakka baay'eetti hin argamu. Wanni inni natti toleef tokkoffaa ka jalaa kun distiiwwan sadii maashaallah gugurdaadha. Ka tokkoffaa sun lukkuu sadii akkasiin hojjeta allah alamii garuu itti aansee ka lammaffaa kunis dhiifama hedduu takka guddaadha. Distiin sadii maashaallah hedduu takka gugurdaa jechuudha. Sadiin kuni tareetii viidiyoo keessatti dhiqqoo fakkaata. Asumaan immoo viidiyoo laaltanii waan tokko hin amanina. Dhugaa isin jedha viidiyoo kiyya maan taanina amana malee viidiyoo hin amanina. Viidiyoo fi qaamni tokko miti jechuudha. Egaa asitti immoo sadii ni jirti. Maashaallah distii sadii garanatti tana akka barbaadanitti mana keessa fayyadamuu dandeettanii oo barbaachisaa ta'e bakka lamatti illee qooduu dandeettan jechuudha. Obboleettiin tiyyetuun haadha tiyyaaf illee irraa qoodattee maashaallah qarshii 5,500 bite. Itti aansee distiiwwan fufurdaa kana maashaallah seetti sadii nunaan jette. Jalaa kun lakkoofsa tokko isa guddaadha. Ka itti aanu lakkoofsa lama tadhumaa lakkoofsa sadii jechuudha. Walirratti qarshii 8,000 biteefi. Takkaan isaatiin viidiyoo kiyya irratti ni argitan jedheeti yaada tanaan durallee
Kanaaf akka fedha keessanitti yoo barbaadan firee yoo barbaadan akkanatti seetti isaa guutanii yoo bitattan maashaallah hedduu takka bareedaadha. Maallaqni isaa diqqaadha. Qarshii 8,000 firee 3 bitachuu dandeettanii. Akkanumatti illee kanarra seerii itti aanus jira jechuudha. Jalaa kunis guddaa ta'e, kan lammaffaas kanarra jabaa ta'e, kan sadaffaas kanarra jabaa ta'e, kuni lakkoofsa tokko kan jalaa kun jechuudha. Hundi keessan yoo bitattan isin fayyada jedhee yaada distii kana mana dhabuun hin taatu. Yoo diqqaate jedhe lakkoofsa lamaa kana bitadha isiniin jedha. Tadhumaa sunis baay'ee takka bareeda mana keessa ofii keetii maatii keessan hojii dalagachuuf yookaan itti dalaguuf waan tokko hedduu takka waxii mi'eessa jechuudha. Sadaffaan tunis isin barbaachisti. Sadiinuu nama barbaachisa garuu ana kiyyatti sadiinuu mananiif qanii qaba. Egaa akkan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa itti aansee mootu burcuqqoo shaayiitu jira. Osoo gara sin dabarnu burcuqqoo shaayii darzana tana takka walakkaa teessoo qabdu walakkaa hin qabneen walitti darzana tokko qarshii 1,300 bitee jira. Kanaaf hundi keessanuu hagadhumaatti ilaala namoonni meeshaa barbaadan gatii isa namoonni gatii barbaadan illee sirriitti eegtaa mana gatii beekuu qabdan jedhee yaada maaliif namni humna ofii ilaalee bitata jechuudha waan kamu. Egaa siniin tun immoo sinii kwaalitii si eeggattee fi sinii baay'ee takka bareeda taate kwaalitiidha baay'ee zimbiloo osoo hin taane jechuudha. Hawwata keenyaaf hedduu takka barbaachisti. Sinii haadhatiyyaaf taatu bareeda laalii jajjabduu naan jette suuraa viidiyoo mukee irratti ergite firee jaa qarshii 2,000 biteef jira jechuudha. Itti aansee tirii kana qarshii 400 sahaanii zirgii tan ammoo qarshii 1,650 bitee jira. Sahaanii zirgii tuni 4GD isii qabdi lammataa qabdi. Waan hunduu akkanuma ta'e ni haphatti wal bira qabdanii olaaltan namoonni beektanii namni biyya keessa jirtan isiin ni qannasti tun garuu qarshii 1,650 bitee fi darzana isii. Itti aansee saanii iraanii abbaa shanii kana biteef jira qarshii 3,600 jechuudha. Saanii iraanii kana gizee bittan aayinaa 3tu jira. Tokkoffaan illee ta'e 3tu jira. Meeshaan tokkoffaa ta'e guddoof xiqqoo saayizii qaba. Akkasumas tokkoffaa lamaffallee qaba. Kun tokkoffaa saayizii guddaan bite. Itti aansee feermuuzii namni kamuu na bira bitataa jirtan qarshii 5,000 lamaan isaa jechuudha. Itti aansee immoo maandajaa tana maashaallah qarshii 650 hojjechiisaa jira haga amma. Garuu onlaayinii irra gabaa irra kan jiru hundi isaatu haga madda qal'aasanii hojjetame 500. Isallee yoo barbaadan isinii hojjechiisa 500 jechuudha. 500 taatu gamanni qal'aa nu jenna malee maashaallah hedduu takka bareeda nama kiyyaanii qabaa gamma uummata kan taane ana illee itti jigaatuma jira. Garuu hagammaan gubanne jechuudha. Isillee yoo barbaadan isinii hojjechiisa gabaa irra jiru sun garuu hundi isaatu gamada qal'aan hojjetame beeka. Egaa kun gamada furdaanii itti aansee mootu as biratti isaanii shoobaatti dhugan jirti qarshii 100 isaanii faandishaa qarshii 500 takuukisisuun qarshii 100 itti aansee maxbashaa tokko qadaada tokko immoo bal'aa kana naan jette maxbashaawwan gosa kana keessa ka tokkoffaati qarshii 2,000 bitee jira guddaa isa tokkoffaa jechuudha. Distii seeraamikii ni dhabee eega distii dhabdee distii sanii eeginiitiin maxbashaa qadaada qabdu takkaa fi kaanillee takka naa biti naan jette kanaaf isaan tokko godhee maxbashaa orijinaala kanallee takka godhee fi jira isii dhuma. Maashaallah maxbashaa kana hundi keessanuu bitadha. Distii seeraamikii saniin uummata akka garaagarummaan qabu. Garaagarummaan inni qabu maal inni fakkaate? Gurra lama qabaachuu dhabuu isaati. Garuu harka tokko ni qaba. Akka distii san gurra lama osoo qabaate sanyiin distii seeraamikii bitaa jire san jechuudha. Hundi isallee biraandiin isallee isuma maamikoodha. Maashaallah meeshaa bareedaa bitadha isiniin jedha marti keessanuu kunoo isa kana bitaa ture distii seeraamikii sanis maxbashaan kunis isa orijinaalli kana jechuudha. Kana fakkaatu kaartoonii garagaraatti ashaganii gurguranii jira garuu lammaffaadha jechuudha. Inni hordoftoota kiyyaa kun qabanan isa keessa jira kunoo keessatti eega mana keessan galchatti itti gootan jechuudha. Biloon maal itti tanii uummata kana mal dhibu jallisaa kana fakkaata. Distii seeraamikii saniin garaagarummaan qabu. Distiin sun dhabamtee jirti ammaaf ani bitu jedheetu taa'aa jira feekiin baay'ee jira garuu distiin orijinaalli seeraamikii abbaan 3 baddee jirti jechuudha onlaayinii irra. Sababa isaati viidiyoo baay'ee hin hojjannee hiiqaa nama baay'ee na bira jira gizee maraa dubbataa jira jechuudha. Yoo dhabame mootu bakka hiiqaa sanii waan biraa jijjiiratan jechuudha. Akka yaada kiyyaatti maxbashaa kana osoo sadiin ta'ullee baatu ka tokkoffaa sana osoo bitattanii natti tola. Akkuma distiiti bal'inni isallee garaan isallee maashaallah tun isanuu lakkoofsa sadaffaati. Lakkoofsa tokko lakkoofsa lama lakkoofsa 3 san keessa ka tokkoffaallee miti kun ka sadaffaati jechuudha. Ka lammaffaatiif ka tokkoffaa sun babal'aadha. Tun tadhumaati. Qarshii 2,200 bitee fi jira jechuudha. Isii tana kun tana fakkaatti. Argitan jedhee yaada maashaallah baay'ee takka bareeda tadhumaati. Qabannaa ni qabdi distiin garaagarummaan qabdi jechuudha kun. Bitatu dandeettanii namoonni distii seeraamikii san dhabdan isii tana lakkoofsa tokko sayyoo bitattan hedduu takka bal'aa guddaa jechuudha. Tunta sadaffaa waan taateef egaa qarshii 2,200 bitee jira. Viidiyoo gizee dalagu gizee baay'ee ibsa kennuu dirqama kiyya. Namoonni mootu yeroo ibsi kiyya isinitti toluu baate dhiifama naa godha isiniin jedha hojii kiyya waan ta'eef dirqama ibsuu qaba.
Egaa itti aansee mootu wanni biraa maal inni saanii kuksii tana qarshii 100 bitee jira. Itti aansee saanii faandishaa qarshii 500 isa guddaa. Itti aansee feermuuziin kun haaraa meeshaa keessatti hin baasu jedha garuu baasee isinitti agarsiisa. Kunoo feermuuziin kun leetira 2 kaartoon irratti 1.9 jedha garuu leetira 2 jedhameetuma bitama. Egaa kana fakkaata kunoo silvarii afaan irraa qaba warqaammaa jechuudha afaan isaatirraa. Egaa kunoo kana fakkaata qarshii 1,800 bitee jira hordoftoota kiyyaa kunoo kana fakkaata isa guddaadha. Yeroo jalqabaatiif bitee kaanillee biti kanallee biratti naa biti naan jettee jirti suuraa isimatu natti erge jechuudha. Itti aansee saanii raanii abbaa 3 bitee jira qarshii 2,300 bitee jira. Itti aansee maashina bunaa tana baay'ee akka bareedduu fi isii bareedduu taate niima tokkoffaa jechuudha. Niima didiqqoon sun qarshii 600 bitamaa barbaadan garuu isin fayyadu ji'a 2 ol fayyadamtan jechuudha. Isiin tun isii baay'ee akka bareeda taate albeen isii albee jaamuu akkas of keessaa qabdi jechuudha. Ilkaan isii maashaallah bareeda tanaan dura hiikee isinitti agarsiisee jira. Qarshii 1,300 bitee jira. Itti aansee mootu as biratti saarbisiiwwan garaagaraa jirti. Kun akkuma argaa jirtan kana manqorqoraan jira. Maashina shunkurtii jira. Saarbisii tana duuba kunuu maashina shunkurtii galaagilee qabu kun jira. Waattiin isaa 600 humni isaa humna guddaadha. Ka humni isaa 300tu jira. Ka 250tu jira. Innillee tokko haga 3 qaba. Tokkoffaan bitaa jira. Nagammaa qarshii 3,000 ka lammaffaa ka sadaffaa barbaadan haga qarshii 1,500 jira jechuudha. Egaa manqorqora tana qarshii 600 bitee jira. Manqorqora orijinaalii fi hedduu akka namatti toltu leetira 3 qarshii 1,500 bitee jira. Manqorqoraan tun namni beektanii hedduu akka kwaalitiidha. Taawwan irra jechuudha. Egaa itti aansee mootu saarbisii tanniin qarshii 800 firee 3 bitee jira. Itti aansee saanii giloobaalii gizee maraa namni dachaa bitatana biratti ni beektanii. Egaa qarshii 5,000 bitee jira jechuudha. Baasee hin mul'isne haxumaa tana yookaan mammasa tanniin qarshii 300 bitee jira. Itti aansee mootu asitti mafaqfaqaa kana namoonni barbaadan isa orijinaalaa fi isa sahaanii of jalaa qabu baay'ee takka guddaadha. Qarshii 800 bitee jira. Meeshaan kanuma ta'ee ka sahaanii hin qabne ka saayiziin isaa xiqqoo ka yeroo bitaa jiru yoo barbaadan 250 ni jira. Kun garuu walitti hin dhufu jechuudha. Tokkoffaa guddaadha. Itti aansee sahaanii of jalaa qaba jechuudha. Hordoftoota kiyyaa. Egaa kana isiniin jedha hundi keessanuu bitadhaa itti fayyadamaa yeroo baay'ee isin tajaajila. Isa orijinaala laastikii qabannaa isaatirrallee jalallee qaba jechuudha. Oolonni itti saanillee kan qabne yoo ta'e. Akkana isiniin jedha qarshii 100 jira yoo barbaadan feekiin isaa guutuma guutuu qorqoorroo ta'e. Egaa itti aansee mootu maktafaaf jira nu as biratti. Hordoftoota kiyyaa egaa maktafaa tana qarshii 250 lama bitee jira. Akka qarshii 150 illee jira. Inni kun garuu isa bareedaa fi isa bal'aa ta'e firee lamatti naan jette jechuudha. Hordoftoota kiyyaa itti aansee sufraa nyaataa kana namni barbaadan sufraa warqaammaa kun ka qarshii 2,500 jira. Garuu garaan isaa qal'aadha. Kun bal'aa maashaallah bareeda ta'e diizaayiniin isallee hedduu bareeda ta'e qarshii 3,200 bitee. Saarbisii tana isii tokkoffaa bitaa jira maashaallah haga jalqabaa kaasee hanga qarshii 4,000 garuu lammaffaa sadaffaa barbaadan qarshii 3,000 qarshii 3,500 jira jechuudha. Itti aansee immoo baalli isii orijinaala taatee fi isii bareeda taate tana lamatti leetira 20 isii lama bitee jira 400. Masaxabaa tana 300 bitee jira. Duraan qarshii 250 ture 300 galee jira. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyyatti aansee baalli leetira 10 jala tana jirti 250 isiini. Gubbarraatuun 200 jechuudha. Yoo barbaadan ka shiroo ka barbaree waan garagaraatti naqattan seetti isin godhe isin bituu danda'a didiqqaa isillee jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa kana fakkaata viidiyoon keetti aansee isumaan seetti naa godhi saafaa lama naan jette saafaa lamaan kana qarshii 250 firee lama bitee jira. Egaa saaxaraa hiqaan mootu 300 bite duraan 250 ture. Kana fakkaata ture hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya akkasinitti tolu abdiin qaba laayik sheer gochuu hin dagatina. Yaadaaf qe'ee keessan barreessaa wanti isiniin galle gaafii yoo qabaattan gaafachuu dandeettanii akkasinitti tolu abdiin qaba viidiyoon kuni. Guyyaa gaarii keessanaa oola namoonni meeshaa barbaadan karaa waasaabiitiin argatan lakkoofsa kiyya kunuus keessa argatanii waan dhaggeeffataniif hedduu isin jaalladha isin kabaja guyyaa gaarii keessa oola laayikii godhaa.